furi gar maliko dhugaa rabbi maal jechuudha you're welcome Bullog you're welcome tab family marsa mal deewdu dewan bala bute kopi link share kora oromo kopi link share kora daddafa nama kuma kula sesisa abshir ko fa fi baram mayo ka sabat daddafa dafa kopi link ya Tapi nama di favor ta yo Malal. Ini tak ada kemak sih gua lagi tak kuma di dama seru kam karoorri keenya nama 25 fi kopi linki 100 waan ta'eef namni akka share godhee 25 geenyu kopi linki 100 geenyu itti muddi jabaadhu. Yalla dafa dhageessaniif taraabdii illee waan jiru Itoophiyaa illee nuti eeggarti. Itoophiyaa illee galatooma guyyaa takka isinirra yaanaa uumamni nuti ijoolleen biyya arabaa garaa bal'annaa lammaffaa irratti ammoo bakka hundaa gayuu qabna. Isin galee amma waan dhageessanii namni kenna nama 25 galuu qaba amma nama 19 irra jirra. Kun sagalee dhibba sadii namni sheerii kan akkam gootan beetanii nama shan irratti sheer gootan jechuun nama isin jala jiru nama shan irratti hundi keessan namni akkas inni dhufa. Kun illee shan irratti namni tokko illee nama shan irratti gaafa sheer gootan nama hedduu dhufa waan ta'eef hundi keessan jabaadha yalla jabaadha waan nu fakkaatu hojjetu qabna akka biyya arabaatti lammata nun toffartu jarri illee ahaa warri geemii taphatu kana ijoollee biyya arabaatiif taabtaabii jaraatiif jiranii akka jedhanii nu beekan beeksisuu qabna maal taata indee wanni kun fishaa har'a waliin beeynu achi booda yoo nu jaalatu somaammi kanaaf har'a booda waliin beeynu jechuudha. Kanaaf Dr. Asliin asitti argamuu keessaa ardii Eeshiyaa keessaa mootummaan nu qabnu akkasuma intala isaa biratti argamuun baay'ee tokko natti gammachiisee jira waan ta'eef hundi keessa yalla nama 20 gallee jirra maashaallah. Akkaan isiniin jedhe godhaa nama shan irratti nama shan yalla nama shan laal namni akkatti dabale argitanii amma taabtaabiin koppilinkiin taabtaabii odiistanii miliyoona 2 jirra rakkoo himi. Kanaafuu faaxoochi mana madaamii duraanuu isiniin boonnaa gizee sadaqaatis gizee hunda gizee kadhaa gizee masgiida gizee rakkataa gizee hunda warruma arabaa kana yaamanna jechuudha. Taabtaabii irratti illee koppiilinkii irratti illee dalagaa irratti amma immoo kanaafuu intalli tun ardii Eeshiyaa keessaan biqiltee jaalattanii jibbitanii wanni wal morminu takka hin jirtu ka jiraattu illee ardii Eeshiyaa keessa wanni wal morminu hin jirtu jechuudha. Itti muddaa hundi keessa. Akkasi kun akkuma dhibbaan gaanii Doktora Weelkaamii carraa takka Doktor waan hun jedhi sa'aatiin ka'e deeqaas. Miliyoona lamaan ga'ee boorii yookiin nama biraatti dabarsa waan ta'eef miliyoona lama miliyoona lamaan ga'a. Koppiliinkii immoo 50,000 an haga iyyuu kana jechuudha. Miliyoona lamaan ga'a dafaa hundi keessan jechuudha. Koppiliinkii 50,000 taabtaabii miliyoona 2 hundi keessan jechuudha. Addaan hin kutina addaan maafi addaan kutu hundi keessan let's go. Family ummata jaalalaa miileeli takka tuqaa 5 irra jirra miileeli takka tuqaa 5 jechuudha. Kimmaasha ganaa nu hafa ganaa Koppiliinkii immoo 50,000 31 irra jirra hundi keessanuu addaan hin kutina addaan maafi let's go family ummata jaalalaa miileeli takka tuqaa 5 Koppiliinkii 50,000 dafa nama biraatti dabarsuudhaaf jechuudhaani taabtaabii immoo miliyoona 2 hundi keessan dafa addaan hin kutina hundi keessan dafa hundi jiran way namni gara Itoophiyaa Afrikaa keessaa bayaa namoota ergatuu barbaadan akkuma duraan karaa garbaatiin nu bitaa turtan ammallee karaa UN'tiin yoo humna fixattan asiin biyya Afrikaa kanarraa argattan waan ta'eef warri Ameerikaatiif Kanaadaatii fi Awustiraaliyaa akka nutti michoomtan abdii qabnaa warri jaartii babbareedduu fuudhuu barbaadan illee yeroo baay'ee as gara Kaayirootiif gara Dubaayiif Suudii kana umraa deemtanii bashannanaaf Dubaayiif deemtanii jaartii fuudhuuf Kaayiroo dhuftanii investi godhuuf Itoophiyaadha ixan waan ta'eef dantaa keessanirra dhaabbattanii Awurooppaan akka nu koloneeffanne michoowwan kennan wajjin dhaabbattuu qabdanii dhaamsa jedhu qabnaa kuni lolli lola addunyaa sadaffaatti roorroo manatti nutti dhufe jalachiifnu. Kanuma sa'aatiin ga'e kan wal sodaatama walitti ergaa kan gara cittee raayyaa. waa'ee taphni tapha meeqa akka ta'e. Woi asii waa'ee tapha san yaadachiisa taphni meeqa? Kana nu Tabni lama. Tabni lama. Ma jaalallee lamaan walirra turu malee mi ayubees oomsiriidha kuni waan ka alagaa taate ka jalaa fi garii takka waan xiyyiti takka dhukaasuun hin taatu. Waan Doktor qaban gaaffii tokko sirraa Thank you.
Jaalallee lama yoo wal ficcisiifte bareeda. Rakkaama. Garuu akka nutti fakkaataa jirutti Akkana gaafatati. Abdi jaartiin qabdu. no. Naasanii fi doktora wanni ta'e maali beekta? Dheengadde goro dhageenyu tapha sadii guutuu wal jala injifatuu qaba waan jedhu santu abdii nu murachiisu ka'e garuu ammoo amma kalaaluu jirrutti onni illee garuu anu rirrifattu jajjaboo fakkaanna siigalee jajjaboo fakkaanna ammallee jajjaban mul'ata qabna nuti siigalee baay'inallee taatu mul'ata qabna. Waan kana qabsoo kana akkuma doktorri jedhe giddiin ofirraa buusuu qabna. Kololii kana jala ooluu hin qabnu. Oollaan ammoo ana akka afarsaatti tiktookii baay'een dhufu. Dhugaan isinitti himaan. Akka afarsaatti irraa horaachu. Waan yoo kololii namaa jala galee jiraatu irraa akka marroo kanatti. Maal goona michuuwwan keenya warri kaaba jiru yoo har'a nu biran dhaabanne kana booda Kaayiroo dhaqee fuudhaa Itoophiyaa dhaqee heerumaa Dubaayin dhaqee fuudhaa Dubaayin dhaqee heerumaa hajji umraa dhaqaan karaatitti cufu isinitti cufna. Dantaa keessanirra dhaabbadhaan olaa jennaan warra fagoo jirullee. Akkas. Waan dandeessan hundi keessa waan qabattanii dhuftan taphni lama waan ta'eef ispichaalenjiidhaan eeggattanii warri abaaboo irraa kaaftanii aga taaptaa biititti ulfaadha galatoomaa nama 22 nutti mul'ata. Nama 25 kaayoon keenya akkasii koppiliinkii illee bareeda jira waan ta'eef hundi keessanii galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna warri jala kana jirtan mucayyoo tana akka nu waliin mataa ol qabdan akka nu waliin boonsiftan abdii qabna. Wal waraansaa miti wantichi kan laallamuu qabu kolonii jalaa bayuudha. Ayyee makkiyaa. Darraa gaarii siifawaa namoota buusiitii tapha eegalaa isin waliin jirra. Ni sodaate itti maal yoo sodaate rakkoon warii jaanii itti maal. No. Dhagayi. Amma achitti reefi tana giseen dhageeffadhu. Baay'ee sodaachisaadhanii tattaa'anii haasa'uu jiranii dhimma sodaachifna mul'ata qabna waan taaneef dura himne lamaan deemnu waan ta'eef karaa akkasii ayyee makii ta'e nasitti haa tolu carraa gaarii siin jenna abshir. Maakii lubbuutiyya immoo yaa. Wii osoo hin fixin si buusi koorsiin deebisaa Jamila sorry. Maal hin sodaate? Ifii bar gixama hin jennan gaxumshaallee jee hin sodaate an bar waan akkanaa sana fedhu bar deemaa itti himaa haa. Wayni hin sodaate maal ta'eeti hafe. Guys kophaa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Doktor Abboon dabbiin deegaan jirtu uffattee maa dhaabatte? Ammoo moota sirraa ture. Ammuma nurraa ture jaarsolee gabbuun. Ganna akka ofirraa si eegaa jiranii gara citteen hayaatu si waliin jirra. Guys, koppiliinkii taaptaabii goosisi sitti dabarsee bar maal ta'e goosisi. Koppiliinkii taap